guyyaan inni itti dhummatus guyyaa jimmataa wahiin sabtii ta'uu danda'a. Akkasumatti guyyaa salaasaa sagantaa guddoo jira. Sagantaa yaadannoo Ali Birraadha. Akkasumatti guyyaa arbaatis sagantaa guddaa jira. Akkasuma kamisallee sagantaa guddaa jira. Sagantaa kana egaa yoo dandeessan yaadannoo Ali Birraa. Ali Birraa jechuun nama sammuu keenya keessa jiraatu jechuudha. Saniifuu obboleeyyan keenya hin hafinaa warri biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan ammoo. Qophiidha. Orijinaalaan na bira jira. Orijinaal. Jettee? Yoo rabbi guyyaa boruu isin bira gaa boruu nu bira boru amma xiqqoo hafe yoo rabbi guyyaa boruu qophii guddaa tokkotu magaalaa Dirree Dhawaa biyya Sagaleen dhagahamu bilisa ol fuudhee nuuf haasa'i. Sagaleen hin dhagahamu. Sagaleen kan akka nama waan xiqqoo takka beeksisu jiru sagalee qaqqabatte. Yoo rabbi guyyaa boruu irraa jalqabee hanga guyyaa meeqaa? magaalaa Dirree Dhawaa keessatti torbaan takkaaf wal jala maaltu jira? bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa Hayyee waggaa takkaffaa yaadannoo Doktara kabajaa Alii Maammaa Muusaa yookaan Alii Birraa sababeeffachuudhaan kabajaa fi jaalala artistoota biyya keessa jiraniif qabu kan ittiin garsiisu. Guyyaa boruu sagantaa guddaatu jalqabamuu deema. Sagantaa amma boruu gisee dhufu artistoonni biyyaa gisee dhufan. Harkuuf teessan bulchiinsi Dirree Dhawaadhaa. Gaafiin qaba. Sagantaa irratti kan argamu artistoota qofa moo sabaa sablammiin Itoophiyaa keessa jirtu ni argamti? Alii Birraa, Doktara Alii Birraa rabbi rahamtaa godhuu fi inni wallisaa biyyaatiin sanummaan beeka. Afeerraa guutanii na fakkaate. Afeerraan godhameefis wallistoota biyyaa hundaaf godhamee wallistoonni biyyaa hundi ni dhufan. Wallistoota biyyaatii fi warroota aartii keessa jiraniif moo hawaasa uummata haala nagaatiif hundaafuu sagantaan kun afeeramee jira. Hundaafuu afeeramee jira. Saniifuu hordoftoota keenya warreen biyya keessatti argamtan sagantaa keenya irratti hirmaadhaa yaada jiru. Hundi isaanii kan biyya keessa jirus kan biyya ala jirus sagantaa kana irratti qaamaan danda'e dhufuu kan yaadaan danda'e yaadaan dhufuu ni danda'a. Kanaaf akkasiitii yoo danda'ame guyyaa boruu magaalaa Dirree Dhawaatti sagantaa kun haa kabajamu malee namoonni onnee Doktara Jaalala Alii Birraa onnee isaa keessa jiran bakka jiranitti isa yaadachuudhaan sagantaa kana ni gaggeessan jedhamee beekamaa jechuudha. Tabiraatii fi tan hawwamu jirtu tan guyyaa salaasaati. Sa'aatii meeqatti? Tan guyyaa salaasaa sa'a booda tapha kubbaa miilaa bulchiinsa Dirree Dhawaatii fi artistoota keenyaa wajjin jitu gaggeeffamu. Akka ajaa'ibatti nama tolaa jechuudha. Akkana laala hawwiin eeggamu jira sanfaan. Sagantaa isaan gubbaatti wantoota akkamtu gaggeeffama?
Ejjetiidha. Hawaasni ani dhufee keessatti argamuu ni danda'a. Abbaan fedhii danda'a. Saniifuu hawaasni kamiyyuu kottaa jechuudha jechuudha. Namoota sagantaa kana irratti hirmaachuu gaariitti illee. Egaa borusaa meeqatti? Boru simannaa artistoota keenyaaf ni godhama. Itti aansee toora sa'a 11 kana paarkii Dr. Alii Birraatti dungoon qabsiifamee yaadannoon isaadhaan godhama. Guyyaa meeqaa dhumata? Hanga guyyaa Jimaataatti ni gaggeeffama. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya akkuma shaarmaar garaa dhagaa jirtan kanatti warreen biyya keessatti argamtan kan biyya ala jirtanillee hundi keessanuu kan laayivii teessanii daawwachuu dandeessanii warreen biyya keessa jirtan ammoo qaamaan leexanii daawwachuu dandeessanii jechuudha. Boru simannaa artistoota keenyaa godhamtee akka ajaa'ibatti galgala shaamaan qabsiifamee paarkii Alii Birraa keessatti yaadannoo Alii Birraa waggaa takkaffaa jechuudha. Guyyaan inni itti dhumatus guyyaa Jimaataa wayiin saftii ta'uu danda'as. Akkasumatti guyyaa salaasaa sagantaa guddoo jira. Sagantaa yaadannoo Alii Birraadha. Akkasumatti guyyaa arbaatis sagantaa guddaa jira. Akkasuma kamisallee sagantaa guddaa jira. Sagantaa kana yoo dandeessan yaadannoo Alii Birraa. Alii Birraa jechuun nama sammuu keenya keessa jiraatu jechuudha. Saniifuu obboleeyyan keenya hin hafinaa warri biyya keessa jirtan kan biyya alaa jirtan ammoo warri tiraaka ooftanis tiraaka keessa irra teessanii yaadannoo Alii Birraa daawwachaa laayivii kan biyya Arabaa keessa jirtanis akkasumas miisa'aa madaamiin teessan isin waamtu daftanii firraa fixxanii laayivii teessanii daawwachuu guyyaa san achiif as fiigoo osoo hin ta'in warroonni Alii Birraa jaalatan hundi keessanuu warreen biyya alaa jirtan laayivii daawwadha kan biyya keessa jirtan ammoo qaamaan dhagaadhaati yaadannoo Alii Birraa akka ajaa'iban nu bareecha. Sababni nan isiniif jees dhiyoon tana Ameerikaa irratti taasifamee ture. Hunkaan dhugaa dubbachuudhaaf wanni akka guyyaa sanatti ittiin gadde hin qabu. Oromoon guyyaa sanatti hedduun ittiin gadde. Waan hunda nyaatan malee waan hunda nu daanan jettee Oromoon saniifuu obboleeyyan keenya waa hedduun dubbadhu garuu waa hedduu garaa keessa na jira. Gaafa dubbannu illee numa dhufti. Saniifuu Oromoo keenya jabaadhaadhaati. Garuu ammoo jabina keessa of bara, jabina keessa hiddee isatti akka dhaabbatan of baradha. Alii Birraa jechuun abbaa artistootaati, abbaa Oromootaati. Alii Birraa jechuun waa hunda keenya, qabeenya keenya, jaarraa abbaa gadaa faadha. Isinii galee haftee jaarraa abbaa gadaa faadha Alii Birraan. Haftee ishee maammarra shaaffaadha. Alii Birraa jechuun saniifuu obboleeyyan kee isin nurraa hin hafinaadhaa. Har'a sagaleen kiyya sirrii hin jirtu dhaamsuma kana isinitti dhaamuudhaaf dhufee galatooma. Galatoomii akka gaariitti nuufistee jirta. Uummanni keenya kan biyya keessa jiruu fi biyya alaa jirullee akka gaariitti ni beekan waa'ee Dr. Alii Birraa. Nama saba Oromoo dhiisisanii biraatti akka gaariitti hubata jedhee yaada. Akkasumas kanaaf sagantaan kun egaa sagantaa ajaa'ibaati. Sagantaan kun kan isatti yaadannu kan kaayyoo isaa galmaan gaggeessinu kanaaf sagantaa kana irratti namootu akka irratti hirmaatu kabajaan affeerramanii jiran jenna jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. እና akkasiiti imee ati akkam jirta nagee qabda? Nageen qabaan. Eega guyyaa dheengadda haasawaa takka takka haasawinee booda namni gara keessaatiin nabba barreessee dubbiin sana hangam takka marree waan jiru yaadatti himuu ture beekta.
مالك كان جو ولا لا؟ ما عندي جو أنا بنقل لكي سوزان دردري بادياته مقالات ورد والفتو جرو ati akkamitti karaa gabaabaa keessatti maal jettee naan jaanseeti maal jeetiin gaafadha dhiisa kaanurraa maal reejaanitu maalini ni nima haadha geeni maaliif himta haa jechuun maal inni gisee to'a kan tokko dhufi innaa wanni himtu san maal jechuun haa akkamitti maal jettee duruu nama gisee ja'an akkaanini wani takka isaa asirra dubbachuun isaa nama ulfaataa maaliif godha maal dubbachuu barbaaddeeteeti ati amma bara 1997 gaafa biyya turte san bara 1997 97 bara 19 maaliif bara 2007 jechuudha bareeti shaarmarke rifadhee bara keessa bara 2007 maali ati walaloo bara 2010 bara 2007 sikkannamoo akkam Bakki xalayaa ati gaafsan barreessite saniin nama agarsiisee beekte naamanu dadhabee jechuun bara 2000 meeqa bara 2007 dureessa gaaftan bara 2017 bara 2007 gaafa Dirreedawaa High-School gisee seentee no alaan kan itti barreesse bara 2007 osoo hin ta'in bara 2016 bar kafaranjee bara 2016 akka faranjii maalatti hin beekan akka biyya keessaniiti lakkaan handa gadhee bar waa'ee tuunuma irraanfattaati eega keessaafuu xalayaa san gaafa barreessitu dhiisee ammatanii jechuutti hidhaatiin rakkoon qabu jettee garuu waan badaani minaya waan badaanii muumina bataanii gurguma paastaa sanii suutaan dhaabite guyyaa sanuu yaa'ii na godhe narraan tuqinga biyya keessa moo'inisa tooruma naannoo keetis hin jira tooruma naannoo hiyyaasa hin jira eegaa ati paastaa ittiin booda jijjiirama finne nallaalle akkamitti jijjiirama fidatu waa'ee ani badee maal jette nallaalle akkamitti jijjiirama fida dhaamsa si ergeen isaa turu no lakkiin yaazaane dhiisi gaafa jiban amma isaatu wallaan silkii yaazaane iskiriishitti godhee si arguudha makarib jeequ barra barreeffamee jira azuuri azaane makariba makriba salaattii biibi nama akkam waa'ee salaataa maaltu na gaafadhis hin jee makriba azaanii gizeettu kan yeroo takka takka rabbi nu fayyadu jira bira hote naaf galee tiyee qalama dhufee har'a tiyee qalama jettees irraan fudheetiin baraan malii birraan jiraa qoban qabu guyyaa
فيها أنا وين باتودا وياي guyyaa dhingata yeroon fi haasawin osoo sagantaa hin goolamin Ijiptitti gargar morre sila gaafa san hordoftootaaf waan hedduu ni hima ture. Yoo makkaan himullee addaanii wallaalee sababnis asla bara wala ma fi diddami shan yosa diddami shan osa min debna tola kuma lama nabera saja bara wala ma fi diddami shan osa min debna tola laki yeroo bije guyyuma muraasa yoo himne fira guyyoon inni mee fira ragaari laki fahmii galatoomii ni bareetti kamera kanano koofyaa sarara hojjetudha. ni bareetti eenyu na guutame life golitan amma ani hordoftoota keenyaaf yookaan keetiif waliin himuu haluutu garuu nama nu jidduutti abokaatoo ta'uu qabu dhuunfaa dabalime. namni kamiyyuu abokaatoo ta'uu qaba wayin jawaar maamatti abokaatoo na barbaachisu Abokaatoon bakka hundattuu ni barbaachisa. Abokaatoon murteessaadha. laki avocado y barbajo. Simi abokaatoon bakka hundattuu barbaachisaadha. Namni tokko like avocado na ka jireenya kiyya keessaa nu fedha. Kanaafuu nu jidduutti abokaatoon hin barbaachisu waan jiru. La asini si kala okay. Maali? Asini na kana si kala. Yoo dubbatteedha. Tekstii si dhufu jira taa'an ni biya. Man. Tekstii maali? Hawaasni akkana sodaachuu jirtuuf tekstii waan si dhufu jiruuf. Laalamma Suzaan waan takka siyaamu ani beektaa gizee online irratti namni gaafii ni gaafataa waa'ee keetis ni haasawaa maal jaa ani wanni guddaan anatti wajjin akkaan haasawna godhe dubbii paastaa san ati dargaggoota keenyaaf ilaalchi ati qabdu kan bu'aatuun hedduu na muufachiisa beektaa gizee hedduu. Kanaanaa miti kajoo nama hedduutu gaafii kana na gaafatan illee ati wanni gizee hedduu dhiiraa akkanii itti maarre gizee wanni hedduu wanni akka isaan beektaa kara keessaati yoo fixan malee sooshaal miidiyaa irra wal baasuun san sirrii miti. Wallaa waan takka dubbadde jechuun tiktook irra akka jiruuf yaadadha. Akkam. Wallahi badiitiin jira. Dhageeffadhu. Laa muka qoraniif maammasaan tahuu jaan. Dhageesse bishaan affeelaniif hin furtatuu. Egalee maal hin jee? Haasawni kee ani heddullee nama ulfaata namaaf galuudhaafis yaada gizee waan akkana haasawtu wanni ani dura dhufu paastuma beektaa. Sanifuu
Saniifuu namni takka baastaa ta'e hundi laga Mama bulchuudha. Santaho, muka qoranif Mama Santaho, ise segalema hanga hono Muka qoraniif Mama Santaho. bishaan affeelaniif hin furdatu. Yoo daqiiqatti naqalan ni fudhatu. Makmaaksa lafarraa fitte. Waan Oromoon hin Oromoo jette. Haa moo. Wallahi hono mai maksa ajaa'ibaati bar. Muka qoraniif Mama Santaho, bishaan affeelaniif hin furdatu. Honi mai maksa mataa kiyyaati. Haa Oromootiin jenneen. Makmaaksa mataa keetii kan jireenya keetiitti uumame san nutiif makmaaksa nu gootamii. Laal gisee garii garii beektaa haqa walii himuun barbaachisaadha Suuzaan. Ati Maali haqa walitti himna? Maaliif haqa walitti himna? jechuun haati gisee hedduu wanni ati haasoytu akka waan maatirra gahe waan ati qorrama irraa qabdu dubbachuun akka waan Ani dhaggeeffadhu ani qorrama takka taniin qabu hin jiru. Qorrama takka taniin qabu hin jiru. Egalee qorrama takka taniin qabu hin jiru. qorrama waan qabduuf miti gisee hedduu deebitee dhiirti ammaan tana keessaafuu waaniin heeruma fudhuu dhiistee jirti heeruma maleewii. Guyyaa sanfaa garaa na gubatii ana qofaan akka nama hedduu Kaana sanii booddee bilbila gisee na see bilbila. Naan jette. Hai. Waan meedis Dhuguma bishaan margee guyyaa sallakkaanoo sanii booddee naan jette ammaan tana. sirriin